hidhattoonni TPLF daangaa naannoo Afar cehuun gandoota naannoo Afar jaha humnaan qabachuun dhukaasaa jalqabu kominikeeshinii mootummaa naannoo Afar ibsa baaseen beeksisee jira. Itoophiyaan humna qilleensaa guddaa biyyattii madaaluu fi ga'umsa biyyattii agarsiisuu horachuuf hojjetaa jiraachuu Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa dubbatanii. Manni marii waloo paartiilee siyaasaa Itoophiyaadhaa mootummaan biyyattii fi qaamni dhimmi ilaallatu seera filannoo biyyattii laafee ture akka fooyyessuu fi rakkoo nageenyaa bu'aa filannoo dhufuuf fudhatama dhabsiisan akka furuu gaafate. Haliila kaleessaa galgala dabilisaa baasaa uummata Tigraay naannoo Afar keessatti raawwate keessa Shaabiyaan harka qabaachuu hin ooltu jechuudhaan obbo Geetaachoo Raddaa dubbatanii. Daawwattoota fi hordoftoota Hegeree Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u guyyaan irraa sadaasa jaha barri 2025 kanneen asii olitti dhageessan hangafoota oduu teenya arraati amma bal'ina oduu isinitti. Waraana Shaabiyaa wajjin hariiroo uumee jaamee kaaba Itoophiyaatti jeequmsaan himatamaa kan jiru gareen waraana TPLF kaleessa galgala sadaasa 5 bara 2025 naannoo Afar seenuun gandoota naannoo Afar godina milkii warraa aanaa Maageellaa keessatti gandoota jaha humnaan qabachuu kominikeeshinii mootummaa Afar ibsa baaseen gabaaseeti jira. Roobii kaleessaa ibsa baaseen kominikeeshinii mootummaa Afar kun gareen gujiilleen balleessaa isaarraa hin baranne gareen TPLF daangaa naannoo Afar humnaan seenuudhaan namoota nagaa irratti haleellaa meeshaa waraanaa jabaa akka moortarii fi Ziu 23 jaamu raawwachuu ibseet jira. Gareen TPLF akkuma barame moortarii fi meeshaa gurguddaa Zuu 23 fayyadamuudhaan namoota nagaa irratti dhukaasa banuun uummata shororkeessaa jiraachuudhaan mootummaan Afar garee TPLF kana himateet jira. Haa ta'uutii malee ibsa mootummaa Afar kana dhaabni TPLF hanga ammaatti deebii hin kennineef garuu itti gaafatamaan biiroo nagaa fi tasgabbii naannoo Tigraay Birgeed Jeneraal Taklaay Qidaanee nuti naannoo Afar seennee to'annaa tokkollee kan hin goone jechuudhaan BBCtti himuudhaan himannaa mootummaa Afar tana waaqateeti jira. Haa ta'uutii malee yeroo ammaan tana lolli waraana TPLF Afar weeraraa jiru miidiyaalee addunyaa akka Aljazeera, AFP, Anadolu Agency, BBC fi miidiyaalee biroo hedduudhaan tamsa'u irratti argama. Haleellaa waraana TPLF kun halkan keessaa toora sa'aatii tokkotti jalqabu kan ibse biiroon kominikeeshinii Afar kun hidhattoonni TPLF kunneen wayita daangaa ce'anii Afaritti haleellaa jalqaban manguddoonni Afar kanneen nagaa barbaadan kadhachuudhaan akka if duuba deebi'an gaafatan jechuudhaan ibse. Ta'ullee garuu waraanni TPLF kun kadhannaa manguddoota tanaa diduudhaan haleellaa itti fufuu ibsee biiroon kominikeeshinii kun addeesseet jira. Gareen dulloomaa TPLF jechuun kaayame kominikeeshiniin Afar gareen tun daangaa cabsanii seenuun naannoo Afar godina lama kan jaamu keessatti aanaa Maageellee ganda Xoonsaa fi milkii keessatti horsisee bultoota Afar meeshaa waraanaa gurguddaa fayyadamuun dhukaasa irratti banuu ibseet jira. Haa ta'uutii malee kominikeeshiniin kun haleellaa kanaan miidhaa dhaqqabee kan ibsin ta'uu isaati. Gareen TPLF daangaa dabree namoota nagaa irratti dhukaasa banuu isaa waliigaltee Pretoria ifatti diige jechuudhaan ibseet jira. Waraanni Afaritti jalqabe kana hordofe pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay duraanii dhiibbaa TPLFtiin aangorraa kaafame obbo Geetaachoo Raddaa barruu katabeen lola gaffagoo waraanni kun Afaritti jalqabe kanaaf itti gaafatamtoonni olaanoon hooggantoota waraana kanneen Jeneraal Fitsaa Maanjuusitii fi Jeneraal Yohaannis Maadii ta'uu akeekkachiiseet jira. Jeneraalonni obbo Geetaachoo Raddaa itti gaafatamtoota lola kanaa taasise kunneen dhiyeenya suuraan isaanii hooggantoota waraana Shaabiyaa wajjin mul'achuun himameet jira. Itoophiyaan humna qilleensaa guddaa biyyattii madaaluu fi ga'umsa biyyattii agarsiisuu horachuuf hojjetaa jiraachuu Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa dubbatanii. Ajajaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa kabaja waggaa 90ffaa hundeeffama humna qilleensaa Itoophiyaa ilaalchisee jiraattota magaalaa Bishooftuu fi naannawa ishee waliin marii badhaa kan geggeessan yoo ta'u humni qilleensaa Itoophiyaa seenaa keessatti birmadummaa biyyattii eeguu irratti gootummaa gurguddaa galmeessee jiraachuu eeruun ammas haala Itoophiyaa madaaluun ijaaramaa jiraachuu isaa ibsaniiru. Humni qilleensaa ammas dhaabbata Itoophiyaanoon ittiin boonan ta'uu kan dubbatan Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa humni qilleensaa Itoophiyaa akkaataa guddinaa fi ol ka'iinsa Itoophiyaa humna waraanaa cimaa qabaachuu ishee akkaataa ishee madaaluu fi jabummaa biyyattii akkaataa agarsiisuun qindaa'inaan hojjetamaa jiraachuu isaa ibsanii jiru. Hundeeffamni waggaa 90ffaa humna qilleensaa Itoophiyaa dhaadannoo humni qilleensaa Itoophiyaa mallattoo bilisummaa fi tokkummaa biyyaatii jedhamuun kabajamaa kan jiru yoo ta'u humni qilleensaa Itoophiyaa humna guddaa guddummaa Itoophiyaa madaaluun ijaaramaa jiruu fi Itoophiyaa immoo sadarkaa olaanaatti kan ceesisuu fi abdii egeree nageenya biyyattii ta'uu isaati jechuudhaan ajajaa humna qilleensaa biyyattii Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa dubbataniiru.
Manni marii waloo paartiilee siyaasaa Itoophiyaa mootummaan biyyattii fi qaamni dhimmi ilaallatu seera filannoo biyyattii laafaa akka fooyyessaniif rakkoo nageenyaa bu'aa filannoo dhufu fudhatama dhabsiisan akka furu gaafatan. Sadaasa 4 bara 2025 boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa mana marii bakka bu'oota uummataa fi waajjira muummee ministeeraaf xalayaa barreesseen haalli seeraa fi nageenya biyyattii keessatti mul'atu amma paartiileen siyaasaa walabummaan akka soso'an kan hayyamu miti jechuudhaan haalli kun filannoo haqa qabeessaa fi dorgommii qixa qabu gaggeessuu irratti gufuu akka ta'etti hubachiisaniiti jiran. Manni marii waloo paartiilee siyaasaa Itoophiyaa kun filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa torbaffaan kun filannoowwan biyyattiin gaggeessaa turteerraa walaba haqa qabeessaa fi dimokiraatawaa akka ta'uuf bu'aan isaa filattoota paartiilee siyaasaatii fi taajjabdoota biratti akka fudhatama argatuuf hojjetaa akka jiranis ibsaniiti jiran. Manni marii kun qabxii filannoo haqa qabeessa taasisuun isaan barbaachisu 4 jechuudhaan qoodan. Qabxiileen kunis tokko mallattoowwan deeggarsaa qaadhimamtoota, lama deeggarsa maallaqaa mootummaa biraa paartiilee siyaasaatiif taasifamu, sadeessaan filannoo fi sagantaa filannoo ta'uu ibsee labsiin filannoo ammoo hojiirra jiru qaadhimamtoonni akka mallattoo deeggarsa lakkoofsaan murame haame walitti qabuun dhiheessan ajajetti haalli nageenya biyyattii keessa jiru ammatti qaadhimamtoonni mallattoo deeggartoota isaanii bahanii argachuu kan hin dandeenye ta'uu ibsaniiti jiran. Qaadhimamtoonni mana marii bakka bu'oota uummataaf dorgommii mallattoo 200 walitti qabuun kan isaan barbaachisu ta'uu ibsaniiti jiran. Qaadhimamtoonni shamarranii tooruma kanaan walitti qabuun kan isaan gaafatu mallattoo deeggarsaa 1,500 akka ta'es ibsameeti jira. Qaadhimamtoonni qaamni irruuti ammoo mallattoo 1,500 yoo ta'u qaadhimamtoonni qaamni isaanii miidhamoo ta'ee shamarraniif yoo ta'e mallattoo 500 walitti qabuun kan isaan barbaachisu ibsaniiti jiran. Gulantaa mallattoolee deeggarsaa walitti qabuun kun qaadhimamtoota mana marii fi naannoof dorgommiif kan hojiirra oolu ta'uu ibsuudhaan seeronni haaldureewwan armaa olii kana hin guunne ammoo akka sirrattu manni marii waloo paartiilee siyaasaa Itoophiyaadha kun mootummaa Itoophiyaatii fi qaamni dhimmi ilaallatu gaafataniiti jiran. Haliila kaleessaa galgala adda bilisa baasaa uummata Tigraay naannoo Affaar keessatti raawwate keessa Shaabiyaan harka qabaachuu hin ooltu jechuudhaan obbo Geetaachoo Raddaa dubbatanii. Humni naannoo Tigraay keessatti kanaan dura socho'aa ture adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan Hiwaat mootummaa naannoo Tigraayitii fi mootummaa naannoo Amaaraa gidduutti kanaan dura waldhabdeewwan guddaan raawwatamaa kan turanii fi mootummaan federaalaa giddu galummaa seenuudhaan uummata naannoo Amaaraa fi mootummaa naannoo Amaaraa waliin ta'uudhaan waraanicha lubbuu namoota hedduu ergaa galaafatee booda adda bilisa baasaa uummata Tigraay qarqara qabatee kan ture. Yeroo ammaa kana waliigaltee Piriitooriyaalii diiguudhaan naannoo Affaar irratti halkan keessa sa'aatii 5 irratti haliila raawwachuu ibsa baaseen addeessee jira. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay daangaa Affaar cabsee seenuudhaan lammiilee nagaa irratti dhukaasaa banuu waliigaltee Piriitooriyaalii ifatti cabseera jechuudhaan bulchiinsi mootummaa naannoo Affaar beeksisuun isaa kan yaadatamudha. Ibsa waajjirri koominikeeshinii Affaar baaseen adda bilisa baasaa uummata Tigraay naannoo Affaar jaha erga to'atee booda jiraattota nagaa meeshaalee waraanaa akka moortaazii fi zuu 23 miidhaa irra geessisuu fi hojii shororkeessummaa ifaan ifatti jalqabsiisuu isaa addeessee jira. Walumaa galatti haleellaan irratti banamuu kan addeessee yoo ta'u mootummaan naannoo Affaar gandoonni hedduun to'annoo isaatiin ala akka ta'an kan addeessee yoo ta'u miidhaawwan qaqqabe guutumaan guututti wanti inni ifoobse hedduun jiraatu baatus haleellaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay naannoo Affaar irratti raawwate wal qabatee naannoo Waldaa fi Humaraa irraayis waraanaaf qophii ta'uu isaanii addeessaniiti jiru. Biiroon koominikeeshinii naannoo Affaar ibsa maxxanseen gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay Affaar aanaa magaalaa Gandatoon warraa fi milkii jedhamutti daangaa qaxxaamuruudhaan sadaasa 5 bara 2025 haleellaa namoota nagaa irratti banuu waliigaltee Piriitooriyaalii ifatti diiguu isaa ifoomsee jira. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay yoo balaa geessisuuf dhufu abbootiin Affaar kadhatanis garichi garuu diduudhaan daangaa isaanii cabsuudhaan uummata Tigraay irratti miidhaa geessee jira yoo jedhu akka waliigalteen Piriitooriyaalii diigamu alatti safuu hawaasni daangaa walii eeggatee hawaasni Affaar gama isaaniitiin nagaa buusuu fi dubbicha gara nagaatti jijjiiruuf yaalanis garuu adda bilisa baasaa uummata Tigraay daangaa isaa darbuudhaan uummata irratti haleellaawwan garaagaraa akka raawwatee fi gandoota hedduu harka Affaar jalaa baasuudhaan harka to'annoo isaa jala oolchuu isaa addeessanii jiru. Nageenya jiraattota naannoo Affaar eeggachuu fi haleellaawwan qaama alaa irraa itti dhufan kamiyyuu to'achuuf qophii ta'uu isaa mootummaan naannoo Affaar kan beeksise yoo ta'u giddugalummaadhaan mootummaan federaalaa gidduu seenee waan kana tantamaan yoo kan hin dhaabsisne ta'e adda bilisa baasaa
ummata Afaarii fi hawaasa Afaar Itoophiyaa fi Afaarota Eertiraa keessa jiranitis hawaasa Afaar cinaa akka dhaabbatan kan addeessanii jiran yoo ta'u, obbo Geetaachoo Raddaa haleellaa adda bilisa baasaa ummata Tigraay ummata Afaar irratti raawwate kana wal qabatee Shaabiyaan harka keessaa qabaachuu hin ooltu, kun immoo misoomaa fi guddina Itoophiyaa qaamota hin barbaadnee fi farroota nageenyaatiin taatee raawwatedha jechuudhaan ibsa karaa miidiyaalee hawaasaa isaaniitiin qoodanii addeessanii jiru. Gama biraatiin barattoonni yuunivarsiitii Maqalee gocha raawwatamaa jiru kana kan balaaleffatan yoo ta'u, Itoophiyaa keessatti nuti kan barbaadnu nagaadha. Kanaan gamatti immoo yeroo dhiyoo as yuunivarsiitiileen naannoo Tigraay keessatti argaman gama barnootaatti deebuun isaaniitiin wal qabatee nuti barnoota irraa qisaasa'uudhaan yeroo dheeraadhaaf barnoota addaan kunneetii jirra. Kanaan gamatti immoo biyya keenyaaf nagaa barbaanna. Hooggantoota keenyas boqonnaa isaan barbaachisa. Hawaasni keenya immoo daran boqonnaa guddaa isaan akka barbaaduu fi hawaasa rakkoo nageenyaatiin wal qabatee qe'ee isaaniirraa buqqa'anii turanirraa nagaa dhabuun miidhaa akkamii akka geessisu irraa barachuun salphaadha jechuudhaan sagalee isaanii dhageessanii jiru.